Baqqala Garbaa guyyaa har'aa yeroo lammataaf mana murtiitti dhiyaataniiru. Qorattoonni abbaa alangaa sanbata darbe ibsa kennaniin obbo Baqqalaan gaafa reeffi gara Finfinnee akka dhufu taasifame sana uummanni mormu bilbilaan ergaa dabarsaniiru jechuun himataniiru. Gama kaaniin obbo Baqqalaa, Jawaar, Hamzaa Booranaa fi Shamsaddiin Xaa Komishinii Poolisii Finfinnee irraa gara Poolisii Naannoo Meeksikoo argamutti geeffamuun isaanii ibsameera. Olmaarraa mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa Dhaddacha Lidataa Oole irratti obbo Baqqalaa waan dubbatan abukaatoo isaanii obbo Tuulii Baayisaa gaafadheera. Isaan kan jedhanii gaafa qabaman sana jechuudha. Gaafa reeffa Haacaaluu geggeessuudhaaf ba'anii akkuma nama kamiyyuu reeffa geggeessuudhaaf reeffi isaan dursee akka bahee fi isaan immoo reeffa qaqqabuudhaaf hordofaa reeffi karaa Buraayyuu gama Maazagaachaa yoo deemu isaan immoo karaa Gafarsa Noonnoo yookaan karaa Shawaa Meedaa jedhamu kana qaqqabuudhaaf yoo deeman reeffi kellaa irratti namni karaa cufee dabarre waan ta'eef reeffi naannoo Gafarsa Noonnoo iddoo buufata poolisii jedhamutti akka deebi'etti dhufee fi reeffa wajjin akka gara mana akka magaalaa Finfinneetti deebi'an. Magaalaa Finfinneetti deebi'anii immoo aangawoota naannoo Oromiyaatti poolisii Oromiyaa wajjin dubbachaa waa'ee awwaalcha isaatii fi akkaataa geggeessaa isaa irratti waliin dubbanna jedhanii gara galma aadaa Oromoo akka waliin deemanii fi bakka sana nagaadhumaan dhufanii kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Taakkalaa Uumaa bakka sana dhufanii isaa wajjin mari'atanii nagaadhumaan akka akkaataa geggeessaa reeffaa akka mari'atanii fi achi obbo Taakkalaan ambulaansii reeffitti fe'amuu fi firiijii fiduudhaa gaafa deeman kanuma gidduutti raayyaan ittisa biyyaa dhufanii reeffa fudhanna jedhanii gaafa gaafatan reeffa fudhadhaa jedhanii jennaan reeffa haadha warraa Haacaaluu Hundeessaa wajjin qofa fudhatanii erga deemanii booda deebi'anii dhufanii isaan manatti galuudhaa yookaan lakkisaa asuma turaa jedhanii akka achi tursiisanii fi booddee to'atamuu sinirra jira jedhamee nutti himame jedhamee aangaan poolisii Oromiyaa tokko waan dubbate tole jennee nagaadhumaan akka harka kennanii akka to'ataman eegdonni Jawaar kanatti jiranis nagaadhumaan akka to'ataman namni tokkittiin akka walitti hin dubbanne akka walitti illee mufanne rasaasni tokko akka hin dhukaafamne nagaadhumaan achi deemne wanti itti nu raawwanne tokkoyyuu hin jiru yakki nu balleessine tokkos hin jiru yaadaanis gochaanis barreeffamaanis imeeliidhaanis haa ta'u meeseejiidhaan yookaan tekistiidhaan akkasumas bilbilaan gocha kana raawwadhaa gocha kana godhaa jennee wanti nu dubbanne tokkoyyuu hin jiru balleessaa tokkoyyuu hin qabnu ta'e jedhanii siyaasa keessatti akka nu hin hirmaanneef dhimma kana shira kana nurratti kan xaxamedha malee nu balleessaa tokkoyyuu hin qabnu jedhanii mana murtiitiif jecha isaanii kennanii ibsan jechuudha. Poolisiin qorannoo akkamii irratti dhiyeesse? Poolisiin kan jedhu galmee sadan kanarratti iyyuu xalayaadhuma tokko kan inni qabatee dhiyaate. Kana maal jedhee dhiyaate namoota gara 25 ta'anirraati ragaa fuunee jira. Shakkamtoota gara 36 ta'anirraa immoo jecha isaanii fuunee jirra. Badii qabeenya manca'ee qulqulleessinee jirra. Mana isaaniitiif shugguxxii 2 arginee jirra. Jedhaniiti walitti makanii dhiyeessan. Jechuun gocha kan walakkaan kan obbo Jawaar kan fakkaatu jira. Walakkaan immoo kan nama biraa kan fakkaatu walakkaan immoo sirumayyuu kan isaa wajjin walitti qabataniiti kan isaan dhiyaatanii obbo Baqqalaan kana hundamayyuu ani keessa harkan qabuu jedhaniiti jecha kan kennan jechuudha. Galmee sadinaan jedhanii galmeen kun kan eenyuuti? Tokkoffaan kan obbo Baqqalee Garbaati, lammaffaan kan obbo Arafaat Abubakarii, sadaffaan immoo kan Addisuu Tolasaati. Manni murtii maal jedhe ree? Kana booda abukaatonni yaada akka irratti kenninu taasifamee abukaatonni kan jedhan akka seera yakkaatti namni tokko waan inni godhe mata mataatti abaluun kana godhe abaluun kana balleesse jedhamee dhiyaachuu qaba. Duuchaadhaan dhiyeessanii wanti isaan jedhan kun obbo Baqqalee wajjin kan wal qabatu yeroo ragaan irratti dhiyaatee hin jiru wanti isin jettaniif ragaa isin dhiyeessitan gonkumaa waan kan argisiisu miti. Kanaafuu yeroon beellamaa kennamuun qabu jennee poolisiin guyyaa dabalataa guyyaa 14 gaafatee manni murtii galmee sadan irratti haala wal fakkaatuun galmee qorannee ajaja yookaan jalmurtii kennina jedhanii gaafa 9/11/2012 kan lakkoofsa Itoophiyaa waaree booda isaan 8 irratti beellamanii jiran jechuudha. Gama kaaniin immoo bakki isaan tursiifamaa turanii soostanyaa yookiin immoo Komishinii Poolisii Finfinnee ture. Ergasii booda bakka biraatti akka jijjiiramee fi maatiin dhaqanii akka dhaban dubbatanii turanii dhimma kana dhaddacha irratti dubbatanii turanii. Iddoo akka jijjiiramee fi isaanis dubbatanii jiru. Abukaatonni dubbannee jira.
maaliif akka jijjiirames wanti itti himamees akka hin jirre maatiin kan obbo Jawaar har'a dhaqanii akka argan kan obbo Baqqalee immoo kaleessa dhaqanii akka wal hin argin kun dhaddacha irratti ka'ee ibsamee jennaan kana booda abbaan seeraa sirna pirootokoolii qorannaa eegeen wal qunnamtiin maatii fi shakkamtoota akkasumas qunnamtiin abukaatoo fi shakkamtoota sirnaan akka geggeeffamu nyaatiif dhugaatiin maatii isaanirraa dhiyaatu akka galuuf ajaja kennee jira jechuudha manni murtii. Tole guddaa galatuma Botuulee. Fayyaata. Isa xumuraarra geenyeerraa hanga ammaa kan beeknuun gaaffii fi deebiin xumuraa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa torban lamaan ajjeefamuun dura miidiyaa irratti taasise OMN waliin guyyaa dheengaddaa qorattoonni abbaa alangaa federaalaa sagaleen Haacaaluu garee shinee jedhan irraa doorsisni itti taasifamaa ture akkasumas jijjiirama kana deeggaruusaa ibsee OMN kutee hambiseera jechuun himataniiru. Gaaffii fi deebiin guutuullee miidiyaa irratti akka gadhiifamu himan. Galgala kanas miidiyaan biyyaalessaa sagalee citee fi akka gadhiisu beeksiseera. Dhimma kana irratti gaazexeessaan Haacaaluu dubbise akkasumas sagantaa sana dhiyeesse Guyyoo Waariyoo waan ta'e akka nutti himu gaafanneerra. Turtii waliin taasisne kunuuti. Miidiyaa kamiyyuu keessatti intarviyuu tokko yeroo tolchite saatii sii qaban yookaan eertaayimii sii kennanii jira dabalataan waan haasoftu guutuu intarviyuu gubbaatti hin dabarsitu. Intarviyuun naaf Haacaaluu waliin goone yaa wanni keessa idiit godhamin jira garuu wanni intentional akka ammaan san dubbatan kana keessa baasanii tokkolleen hin jirtu. Haacaaluun intarviyuu akkasa taasistuu barbaadee ture. Yaa isan na gaafate isa request na tolche. Erga intarviyuu tolchitee booda erga isa gaafattee booda gaaffiif deebiin sun qilleensa irra akka oolle Haacaaluun si gaafateera yookiin immoo namoonni isatti dhiyaatan si gaafataniiru. Waan hunda eegi intarviewun dabartes walaakaa turre yaada gargaras kennaa ture illee na gaafachaa ture. Haa taatuuti ammoo wantoota muraasa tokko osoo keessa baafte kan hin jedhu wanni tokko lama hin jirti. Sun keessa fakkeenyaaf amma halees gideessu kennanii sodaachisa qaamoleen maqaa warri mootummaa maqaan ta'a shaneen sodaachisa jedhu keessa kutanii waan jedhan tokko dhagee ture. Haacaaluun waan shane jedhanii na biratti waan inni dubbachuuf hin qaabadhu. Qaamoleen gargaraa sodaachisu nallee dhuunfaan natti hima ture nayyuu akka dhuunfaatti dhufee na gorsa ture yaatis miidiyaa gubbaa piirgoota wanni hedduun sirra qaqqabuu dandeetti miilaanis hin deemin yeroo baay'ee nayyuu na gorsa gideeddoo wala garraan gideedduu taaksuun falaa dhuunfaanis firdufa dhufee gadhee jedhee yeroo baay'ee na gorsa ture. Kanaafuu wanni Haacaaluun gaafatee keessa kun hin jirti. Wanni nu ammoo intarviiyuun sun sa'aatii tokko fa'ii godhamtee daqiiqaan ammoo eertaayimiin OMN naa eeyyama. Kan intarviiyuun sun itti dabarsu kan eeyyaman daqiiqa 35 qofa. Ammaal tolchee intarviiyuu Haacaaluu waan sabii dhaga'uu barbaaduuf ilaalchi gaazexeessummaatiin waan impoortaant ta'e kan uummata Oromoo masta dhaga'uu qabaa jedhee yaade daqiiqaa 50 keessa baatee sun keessa dhiitarii waan xixiqqoo tokko keessa hokkutee sirbidhuma irratti nu amma affeerre jirra sunillee na affeerree gargar baane garuu eertaayimii hin qabne sunillee keessa jirraayyuu keessa baasanii turanii kanaafuu wanni ta'e akkana ammayyuu. Tarii qondaaltonni abbaa alangaa akka tumtiyyuu dubbatte bakka shanee jedhu akkasumas immoo bakka jijjiirama kana nan deeggara jedhu dhaabichi OMN kutee keessaa baasee jedhaniiru. Tarii wanni citee hafe jettee sun qabiyyeewwan akkasii kana qabaa? No, hamma jijjiiramichi deeggar jedhee keessa kutan jedhu akki jijjiiramichi waan tokko jijjiirama keessa waan deeggar akka inni qabu wanni nu dabarsin baay'ee jira. Fakkeenyaaf Oromoo ijjeessu yookaan dhukaasuu caala wanni nam jibbisiisan jiru. Tokkummaa Oromoo irratti strongly dubbata. Kaan ammoo muummichi ministeera Oromoo miti yookaan addi dureen addi bilisummaa Oromoo maqaa akkanatti baasanii kun fudhatama hin qabu dogongoriin jira dogongor waliin dogongora akkuma jiru ta'e garuu maqaa akkana wanni walti jechuun kun hin barbaachisu kan jedhu waan poolaa ta'e hawaan mootummaa dubbata baay'ee dabarti. Waa'ee maal ture naan jette dhiifama inni akka citu barbaadu jette sitti hime sun. Wanni inni akka citu barbaadna sun amma namootni akka sodaachisu kanaan wal qabate achi follow-up question gaafadhee waan sodaatti qabda jennaani lubbuu qufaatee yuddootu. Nam tokko hin sodaatu jedhee ture. Ishee sun xiqqoo adoo keessa baafte naan jedhee keessa baafne jira. Qaamolee mootummaa qaamolee opposiishinii waan uummati sun dhaga'u barbaadu dhiyeessinaa namoota finni sun ammoo uummata walitti fiduu malee uummataan gargar fageessuun. Kanaafuu jecha Haacaaluu adoo miidhaan dhaqqab jedhanii keessa baasan jedhan suni I don't know kun naafi nayyuu na ajaa'ibu yoo miidiyaa gubbaa dhagana dhuftu babeessa na dhuftu.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu dhimmoota kaan keessumaa haala guyyaa waariyoonii fi gaazexeessonni OMN keessa jiran immoo boor isiniif dhiyeessina. Egaa sagantaawwan biroo immoo gama websaayitii keenyarraa gargar baane garuu eertaayiin hin qabne inni sullee keessa jirraayyuu keessa baasanii turanii kanaafuu wanni ta'e akkana ammayyuu. Tarii qondaaltonni abbaa alangaa akka tumtiyyuu dubbatte bakka shanee jedhu akkasumas immoo bakka jijjiirama kana nan deeggara jedhu dhaabichi OMN kutee keessaa baasee jedhaniiru. Tarii wanni cite hafe jettee sun qabiyyeewwan akkasii kana qabaa? No, hamma jijjiiramichi deeggar jedhee keessa kutan jedhu akka jijjiiramichi waan tokko jijjiirama keessa waan deeggara akka inni qabu wanni nu dabarsin baay'ee jira. Fakkeenyaaf Oromoo ijjeesuu yookaan dhukaasuu caalaa wanni nam jibbisiisan jiru. Tokkummaa Oromoo irratti istirongili dubbata. Kaan ammoo muummichi ministeera Oromoo miti yookaan adda dureen adda bilisummaa Oromoo maqaa akkanatti baasanii kun fudhatama hin qabu dogongoriin jira dogongor waliin dogongora akkuma jiru ta'ee garuu maqaa akkana wanni wal jechuun kun hin barbaachisu kajar waan poolaa ta'ee hawaan mootummaa dubbata baay'ee dabarti. Waa'ee maal ture naan jette dhiifama inni akka citu barbaadu jette sitti hime sun. Wanni inni akka citu barbaadne sun amna mootummaa akka sodaachisu kanaan wal qabatee achi follow-up question gaafadhee waan sodaatti qabda jennaani lubbuu qufaatee guddootu. Nam tokko hin sodaatu jedhee ture ishee sun xiqqoo adoo keessa baafte naan jedhee keessa baafne jedha. Qaamolee mootummaa qaamolee opposiishinii waan uummati keessa dhaga'u barbaadu dhiyeessinaa namoota finni sun ammoo uummataan wal fiduu malee uummataan gargar fageessuumi. Kanaafuu jecha Hacaaluu adoo miidhaan irra qaqqabu jedhanii keessa baasan jedhan suni I don't know kun naafi nayyuu na ajaa'ibu yoo miidiyaa gubbaa dhagana dhuftu babeessa kana dhufte. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu dhimmoota kaan keessumaa haala guyyaa waariyoonii fi gaazexeessonni OMN keessa jiran immoo boor isiniif dhiyeessina. Egaa sagantaawwan biroo immoo gama websaayitii